dabalatee kaapportaarraan waa hedduu uffatee gaabii irraan dabalatee deemuun haala qilleensaa dirqisiisa. Garuu hawaasichi akkamiin ilaala? Namni gammoojjii nama baddaadhaa ka huccuu hedduu qabu gaa arge akka gowwaatti ilaala. Warri baddaa immoo akka nama huccuu hedduu hin qabne akka salphaatti ilaala jechuudha. Kanaaf kana akkamitti murnoonni akka fayyadaman irra deemnee ilaaluun barbaachisaadha. Qabsoon kun hoggaa eegaltu darbe Torontootti dhiyeessaa ture na fakkaate. Qabsoon kun hoggaa eegaltu revival stage nurraa eegale. Dadammaqiinsa irraa eegale. Uummanni keenya akka wal beeku, akka wal baru, akka jabaatee dhufu gochuu irratti hojii hojjetamaa ture. Deengada kaasee ture. Garuu torbaatamoota keessa qaroomina qofaa miti kataa ture. Qaroomina qofaa miti yookiin immoo uummata dadammaqiisuu Oromummaa dagaayisaa dalagaa ture. Cinaa biraatti immoo waan Oromummaa quucarsaa qancarsaa qoqqoodaa dalagaa ture. Sochiileen positively contribute godhan akkuma jiranitti kuun immoo jiran jechuudha. Keessattuu eega qabsoon jaarmaya siyaasaatiin hoogganamu torbaatamoota keessa maddee gara fuulduraa dhufee booda yeroo duraatiif Oromoon wal dorgomuu eegalee jechuudha. Aangoo irratti aangoo hooggansa jaarmaya irratti wal dorgomuu dhufuun keessattuu immoo hoogganoonni ciccimoon torbaatamoota keessa nurraa dhumuun hoogganoonni bakka sanii dhimma daalle ol bahuun efficiency hooggansa leadership efficiency hir'isaa waan deemeef namni immoo waan dalage waa agarsiisuu gaafa dadhabe loyalty efficiency osoo ta'in loyalty amanamummaan sadarkaa itti nama walitti fidurra waan ga'uuf qabsoo Oromoo keessatti sadarkaa hoogganaatirraa kaasee murnummaan dhalachaa dhufu murnummaan sun immoo naturally default position itti deema jechuudha. Default position hoggaa jennu kan hin reefu isiniin jee qoqqoodama uumamaa ka gosaa fi ka lafaatti deemuudhaan naannummaan dhalachaa dhufee jechuudha torbaatamoota keessa. Kanaaf saddeettamoota keessa qabsoon Oromoo qancaruu fi naannummaan dawarfiin ni shaakala. Gara tokkoon naannummaan qoqqoodamsi qabsoo quucarsaa qabsoon quucaruun immoo naannummaa fiid godhaa ture in the 80s. Waan dheengadda Facebook irratti akka paaltuu irra dhugaa isa waan durarraa eegalee dhiigni Oromoo irra jigaa ture akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. 91 booda immoo bifa ajaa'ibaatiin tokkummaa fi Oromummaan dagaaguu eegalan. Dargiin kufuun Oromiyaan jaaramuun qubeen dhufuun mirqaanni yeroo san dhufe sun murnoonni yeroodhaaf illee taatu akka walii dhiisanii fi Oromummaan murnummaa caalte Oromummaan naannummaa caalte yeroo itti dhufte ta'uu agarra 91 keessa. Keessattuu immoo wantoota booda murteessaa jiran kan torban darbe dhiyeesse qubeen wal ga'uun Oromiyaan jaaramuun birokratization of Oromoo kan jennuun qophiileen adda addaa qophiin yaadannoo aanolee qophiin odaa bultuun sagantaaleen gulallee godhamaa turan sun Oromummaa dagaasuudhaan naannummaa qaqqabuu danda'anii turan jechuudha. 91 booda immoo gara 80mootaatti deebi'e. Akkamitti? 92 booda kufaatiin dhufe Oromoon mirqaanni sun jalaa cabuun wal sababsuudhaatti deemame jechuudha. Wal sababsuutti maal jammammaayisii Oromoo? Injifannoo abbaan isii hedduu mo'amuun immoo yataa maal jedha? Takka injifannoo fiduu dhabuun namu abbaa itti ta'an keessa jiru abaluutu fide abaluutu rakkoo tana uumee gara injifannoo immoo abbaan isii hedduu anaaf injifannoo tana fide namu irra wal saama injifannoo wal saama namni injifannoo lafa immoo irraa dheessaa jechuudha. 91 booda 91 namu nutu keessa jira nutu injifannoo tana fide irratti deemu ture waliin deemu ture 92 booda immoo quba waliin qabu dhufe jechuudha. Keessattuu immoo hooggansa gara fuulduraa jiru irra duuluunii fi duulli sana immoo hooggansa sana qofa irratti osoo hin ta'in naannawa hooggansi sun keessaa madde busheessuu irratti xureessuu irratti duulli godhamaa ture jechuudha. Kanaaf barri 90moota akkasumas 12 bara Oromoo keessatti qoqqoodamsii fi naannummaan akka malee cimee dhufe akka ture hubachuu dhuftuu deebi'anii wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Barri kun baroota murnoonni siyaasaa hedduunis Oromoo keessaa itti biqilan bara jaarmeewonni itti adda faffaca'an bara hooggansiinis adda itti baba'ee walirra gaarreeffataa fi walitti duulaa ture ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaa barri wanni naannummaa akka malee hammeesse 90mootaa fi 2000moota keessa qabsoonii fi qabsaa'onni akkasumas jaarmeenii siyaasaa uummata isaa keessaa ba'ee biyya alatti maxxantummaa argachuun biyya alaati irratti isinillee asin turtanii daasporaa irratti hirkachuun daasporaan immoo risoorsii xiqqaa waan qabuuf the competition over resource over very scarce resource naannummaan bal'inaan akka babal'ataa deemu godhee jechuudha. Maaliif namuu waan kutachuudhaaf gruppii isaa ijaarrachuun fi nama walirra kakaasuun bifa saniin cimaa deeme kana qofa osoo hin ta'in sirni mallasaatis qoqqoodama kana daran babal'isuu irratti hojjetaa ture bara 90mootaatii fi barri 2000 yeroo naannummaan Oromoo keessatti baay'ee itti dagaagedha.
kunundi qoqqoodamni kunundi 80 irraa dabalee dhufee ifan baane ture. Jaluma jala qoqqoodama malee namni afaan baasee walitti hin duulu ture. 2001 qoqqoodama 5 qacaa jaan yaadattanii bara san keessatti naannummaan hedduu gadi buutee ummata addaan qoqqooddee jaarmaya siyaasaa qofa osoo hin ta'in jaarmaya amantiif jaarmaya hawaasaa sadarkaa adda qoqqoodutti itti seente. Yeroo laafinni Oromoo keessaa rakkoon Oromoo keessaa akka malee itti saaxilamee alagaanis itti fayyadamuu turte akka ta'etti yaadachuun barbaachisaadha. Mootummaan yeroo saniitis kanatti carraa fayyadamuudhaan aangoo fi dheereffachuu danda'e. 2008 inumaa uni hammaate. Keessattuu warri dargaggeeyyii kana yaadadhaa. Arrab gaamileen isin tuqamu tatanarra hamtuudha akka dabarre akka yaadattaniif hin duuba isin geesse. 2008 namni akkanatti agartan kun taaziyaa waliin dhaquu sadarkaa itti dhaabee ture. Buna wajjin dhuguu sadarkaa Starbucks tokko seenne keessa turre beektanii. Ni beektanii achirraa kaanee jechuudha. 2008 yeroo akka maleetti sabni keenya naannoodhaan itti qoqqoodamee hedduu uummata keenyatti miidhe ture. Wanni agarru maali? 70moota, 80moota, 90moota akkasumas 2000 keessa wanni agarru maali? Naannummaa maddisii lama. Tokko haala uumamaati gosaa fi qubsuma lafaatiin rabbiin nu uumuusaadha. Lammaffaa sirni siyaasaa fi sirnummaan keenyas akkaataan itti daayivarsiitii maaliif godhe rakkoo uumuusaadha. Hoggaa jeneraalii hogga laalte qabsoo saba keenyaattis taatee qabsoo saba biraa keessatti bu'aa buusuu dhabuun aarii abdii kutannaa walirratti abdii kutachuu kollaasoo kollastiin self-esteem kajennu kana fidaa jechuudha. Confusion uumaa jechuudha nama keessatti. Yeroo kana ummanni adda qoqqoodamuu jaarmeewwanni siyaasaas ummata waliin qabanii deemuudhaaf waan sharafan waan hin agarsiifneef addaan qoodanii deemuu irratti xiyyeeffatan jechuudha. So 70moota naannummaan keessatti Oromoo keessatti 70moota irraa kaastee biqilaa guddachaa dhufte 2000moota keessa 2001 2008 affarroo baaftee qabsoo Oromoo nyaachaa turte. Qabsoo Oromoo akka malee miidhaa turte 2000moota keessa. 2012 as hir'ataa suphamaa dhufte. Akkami suphame? Somehow keessatti Oromoon biyya alaa waan gara fuulduraa irratti walii galuu dadhabnaan waan durii irratti walii galuudhaan murteessite. Nostalgia as practical tool of healing kan jennu kanas yoo yaadattan qophii afran qalloo, qophii Maccaatuu Lamaa, qophii Baalee, qophii Alii Birraa, qophiin 2000moota keessa godhamaa ture sun yeroo duraatiif Oromoon addaan facaatee qabalee hin ta'isu waliin dhuftee yeroo wal agartee turte. It's very fascinating. Waan gara fuulduraa irratti waan amma irratti walii galuu dadhaban, hoggansa amma irratti walii galuu dadhaban, taa'uftaa amma irratti walii galuu dadhabanii waan kaleessa zamana dukkanaa zamana hamtuu san irratti walii galchuu hin danda'ame. 2012 irraa kaasee namni keenya walitti deebi'uu, waliin haasa'uu, wal dhaggeeffachuu hoggana ammaa irratti walii galuu baatu hogganoota wareegaman irratti sochii har'a irratti walii galuu baatu sochii kaleessaati irratti walii galuu irratti dhufe. Itti aansee maaltu dhufe keessattuu 2013 irraa kaasee sochii yaadannoo durii irratti aansee maaltu dhufe successful campaign gochuu eegalee jechuudha. Fakkeenyaaf sochii boycott baddallee Oromoo First Oromiyaa xiyyaa kan Hacaaluu fa'aa godhaa turan sun Oromoon bal'inaan akka walitti dhufuu fi dadammaqiinsi bifa haaraan mirqaanni bifa haaraan shurufkaan Oromummaa bifa haaraan yeroo itti dhufte akka taate yaadachuun barbaachisaadha. Nostalgiyaa yaadannoodhaan uummata mataa walitti deebisu. Duula xixiqqaa garuu effective ta'e. Kana qabaddaa. Duula xixiqqaa garuu effective ta'e hojii agarsiisuu eegalee jechuudha. Bu'aa agarsiisuu eegalee. Maaliif jedheefu injifannoo abbaan si hedduu mo'amuu iyyataamaadhaafi injifannoo xixiqqoon namu akka walitti dhufee irraa qiqqicatu akka keessatti hirmaatu akka mileensaa ka'u goote jechuudha. Keessattuu sooshaal miidiyaa irra turtanii beektanii injifannoolee xixiqqoon tun dadammaqiinsa namni keenya akka walitti dhufu goote jechuudha. Sanboota Oromoo Pirotestii seene qabsoo qeerrootti seene qabsoo qeerrootti ergaa seennu tokkummaan daran cime yeroodhaa gara yerootti injifannoon dabalaa dhufuudhaan Oromummaan gandummaa caalte Oromummaan naannummaa caalte Oromummaan murnummaa caalte itti baate akkasuma zamana qeerroo sana. My point. Success hojiin cimee hoggaa deeme injifannoon hoggaa argatamee deeme tokkummaan ni cima Oromummaan ni cima. Gaafa dadhabbiin dhufe laafinni dhufe immoo qoqqoodamti ni dhufa gandummaan dagaagaa deemti. Hangamma wanni inni godhaa ture dubbe mana isin kennaa ture dubbi jabduu amma isin eegala. 2018 laaftutti laayyootti hin fudhatina. It is a watershed moment. Fuulduree Oromootiif Itoophiyaatiif
barri akka murteessaan 2018 tokkummaa keessoo keenyaatiifis itti fufiinsa biyya saniitiifis akka murteessaan jedhee kaniin jala sararee haasa'uu sababan qaba. Kana keessaa tokko 2018 dhimma naannummaaf gantummaa Oromoo irratti dhiibbaa inni godhe ilaaluun barbaachisaadha. Reefu maaliin jee hawaasummaan kamiyyuu primitive society jennuun society durii san ka wal keessa hin deemne ka karaa makiinaa keessa hin jirre ka bilbilli keessa hin jirre ka wal hin beeyne laga gamaa gamana hoggaa jiraatu bakka wal qunnamtiin hin jirretti they develop prejudice waan jennuun wal si'atu ummanni gama sadii sun badaadha ijoollee ittiin wal sodaachisaa turanii miti si fudhatanii siin deeman prejudice is natural ummanni wal hin beeyne tokko gamaa gamana taa'u waan walii waan hamtuu tiyoorimaan ummataa hoggaa deeme gaafa waan irra wal dorgomu resource gaafa dhufe gara walitti bu'iinsaatti dhufaa jechuudha. Prejudice itti deemaa jechuudha gara negative attitude uumuutti deema. Negative attitude sun immoo gaafa aangoodhaan walitti dhufu. Fakkeenyaaf gosti lama waggaa wal bira jiraate gosa lamaan san keessaa tokko gaafa aangoo argate aangoo sanitti fayyadamee dantaa isaa olaantummaa isaa mirkaneessuudhaaf jibbaa'uu takkaa'uu rakkoo hubannaa kaleessa qabu san uummata irra fe'aa jechuudha. Kanaaf prejudice plus power brings discrimination. Ilaa jiran qabsoo gaafa aangoo qabaate san gaafa aangoo qabsoo qofa ture sanis hoggansi hamma danda'etti nama naannoo isaa nama isa fakkaatu if marsuudhaan ka biraa ofirraa dhiibuun qabsoo laaffisaa ture. Amma immoo aangoon murna tokko harka galee jira. Murna tokko harka galuu sun immoo naannummaan kaleessa waluma abaaruu wal qoqqooduu addaan fagaachuu walitti buufachuu turte sun gara wal miidhuutti ce'utti jirti jechuudha. Kana naa qabaddaa gaafa aangoon hin turre san leeccalloo mata xiqqoo isin raabutatuuf namni ol loole aangoo itti wal miidhullee qabu yoo dirreetti ol ajjeese malee amma garuu aangoon galuun keerfulii maalee yoo goone malee naannummaa daran babal'isuu qofa osoo hin ta'in diinummallee fiduu akka danda'u hubachuun barbaachisaadha. Dabala durii san keessattuu 2018 dura steet wanni jennuun mootummaa wanni jennuun aangoon siitii fi qabeenyi steetiin biyyattii sanis harka ormaa harka alagaa waan tureef yoo xiqqaate diina waloo qabne jechuudhaan Oromoo walitti fiduu hin danda'ama ture. Amma garuu sun hin jiru. Diina waloo irratti tokko ta'uun illee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Amma naannummaa irraa hedduu of eeggannoon wanni barbaachisuuf it could be very dangerous. Maaliif? Aangoon harka garee muraasaatitti naannoo tokko irraa dhufaniitti seene alligeeshinni jedhamu hamiif komiin jiru kun gara hamatti guddachuu danda'a. San qofa osoo hin ta'in kaleessa tarii tooftaa qabsoota irratti hoggana qabsoota irratti adda baana ture. Har'a garuu waan irra wal lolu waan qabatamaa tangible power and resources jira jechuudha. Kun wal miidhuu bira dabree gara wal waraansaatti fiduu danda'a jechuudha. Kana hubachuu barbaachisaadha. San qofaa miti. Akkaataa gartuun aangoorra jiru daayivarsitii Oromoo keessa jiru kana itti fayyadamu qofa osoo hin taane akkaataa warri sirna jijjiiruu barbaadu dubbii fireem itti godhee ittiin qabsaa'us naannummaa daran babal'isee gara siivil waariitti geessuu danda'a. Geessaas akka jiru hubachuu barbaachisaadha. Naannummaan parookiyaalizim jennu kun Oromoo keessatti qofa miti saboota hedduu keessatti Ayirish keessatti warra adda addaa keessa mul'ataa ture warra ollaa keenya keessatti ni jira. Inni babal'achuun isa sirriitti to'achuu dadhabuun maal fidaa? Hawaasni akka sirriitti waliin simanne akka wal keessa hin seenne dhoorga. San qofa osoo hin ta'in creative ideas wal dorgommiin dandeettiidhaan osoo hin taane beekumsaan osoo hin taane murna jaarrachuudhaan garee jaarrachuudhaan waan ta'uuf creativitiin hoggansi poteenshaalii gaarii qabu akka hin baane buloo godhaa deemaa jechuudha. San qofa osoo hin ta'in walitti bu'iinsaa fi adda qoodamina gurguddaa irraa gara xixiqqaatti karaa banaa deema. Hammaataa yoo deeme yoo ammumarraa to'atamaa kan hin deemne taate immoo gara wal waraansa keessootitti geessa. Kana Oromiyaa keessatti keerfulii already arguu eegallee jirra jechuudha. Kan qofa osoo hin ta'in sabboonummaan saba tokkoo naannummaa to'attee eemartee sabummaa guddiftee deemuu yoo kan dadhabdu taate humna alaatiif illee ni saaxilamti. Humna alaatiif illee harka akka keessa galu banti. Waggoota lamaan dabre sadeen dabre kana wanni agarre gamaa gamanaaf kanaa jechuudha. Ayyee naannummaan qabsoo sakaalaa turte nu laaffisaa turte amma nu deemuu dandeenyu akka hin deemne nu dadhabsiisaa turte
Presentation waggaa 15 duraan godhaa ture sun qabsoo sakaalaa jirti. Naannummaan qabsoo sakaalaa jirti. Gandummaan qabsoo sakaalaa jirti. Fala itti haa barbaannu tajaajiltu. Amma immoo waliin jechaa jiru naannummaanii fi gandummaan sababni isii takka lama sadii. Gara fuuldura immoo waan hangammaa argannee nu dhabsiisuu dandeessi. Oromummaa daran diiguu dandeessi. Alagaadhaan nu saaxiluu dandeessi. Wal waraansa hamaa keessa nu galchuu dandeessi. Kanaaf rakkoo naannummaan qabsoo bilisummaa qabsoo sabaa irratti qabdu irra aanuudhaaf keessattuu bakka amma qabsoon tun irra geessetti akkamitti deemuu dandeenya? Maal godhuu qabna? Ka duraa, we need to have a very proper and deeper understanding. Gadi qorannee ilaalu maali eessaa madditi? Alagaan nu qoodaa qofa osoo hin ta'in, hooggansa Oromoo tokko lama qofa nu qoodaa osoo hin ta'in, kompleksitiin kun eessarraa dhufe ka jedhu. Hawaasni tokko walqunnamtiin isaa waliin haasa'in isaa cimaa yoo hin ta'in, rakkoo wal hubannaa stereotype jedhudha uumamaa. Kuni negative attitude takka prejudice uumaa deema. Prejudicein keessattuu hoggaa resource irratti wal dorgommiin dhufte, aangoo irratti wal dorgommiin hoggaa dhufte gara wal jibbaatitti dhufa. Jibba takkaahuu tuffii irratti aangoon hoggaa dhufte immoo gara loogiititti nama geessa, loogiin immoo gara wal waraansaatti nama geessa jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa saba Oromoo miliyoona meeqa geessan saba rabbiin beeku. Amatu nu dabala. Jaatama jennee asuma awuran. Oromoo miliyoona dila kana qofa dhiisaati. Sabni miliyoona takkaatu rabbiin hoggaa uumu gosa gosaan uumeeti lafa adda addaarra uume. In any society, diversity is a fact, is natural. Diversity balleessuun hin danda'amu. Gosa balleessuun hin danda'amu. Amantii balleessuun hin danda'amu. Baddaa gammoojjii kaabaa keessa bahaadiyaa balleessuun hin danda'amu. Dongorri keessattuu naashinaalizimii maddisaa gara bitaarraa leefti irraa ta'e uumu garaagarummaa uumamaan jiran kana akka waan hin jirreetti of amansiisuudhaaf yaalu. Garaagarummaan akka jiru. Diversitiin yeroo hundaa'u uummata keessa akka jiru. Diversitii balleessuun akka hin dandeenye maaneej gochuu malee. Canada is a prime example. Maaneej gochuu malee balleessuun akka hin dandamne amanee fudhatuudha qaba. Hoggansi kan hawaasaas kan amantii irra jirus kan hoggansa siyaasaa irra jiru jechuudha. Hojiin dura maddumarraa rakkoon wal hubannaa rakkoon guddaan kan uumamu gareelee gidduutti rakkoon information hoggan jiraan information flow cimsuudhaan hawaasni akkatti dhufee akka waliin mari'atu gochuudhaan rakkoo wal si'annaa akka uumamne gochuudhaan hojiin dura hojjetamaa jechuudha. Kalammataa isin kan godhuu qabdan waan gosa takka irratti naannoo takka irratti hawaasa takka irratti murna tokko irratti jibba godhamu dura dhaabbachuun hojii biraati. Sadarkaa intellectuality sadarkaa hoggansaatti immoo hojiin hojjetamuu qabu. Saalfii ta'uu hin qabu. Islaama, Kiristaana, Arsii, Wallagga, Shawaa, Najjaa, Tuulama, Boorana, Bareetu ta'uun akka waan qaanyiitti ilaalamuu qabu. It's a fact. Kana qofa osoo hin ta'in namni walitti qottiisu akka walitti qottiisu akka walitti dhiibus dho'isaa miti. Dhodho'isuu miti. Dhodho'isaan maaliin fayyadu jedha. Gadi baasanii irratti haasanii furmaata irraa barbaaduu barbaachisa. Kabiraa sadarkaa jaarmaa hawaasaatti haa taatu jaarmaa siyaasaatti we have to practice fairness. Sadaffaan you have to empower underdeveloped communities. Yeroo baay'ee naannoo tokko lama sadii wal lola kanaaf gareelee biraa fiduudhaan baalaansii uumuun ni danda'ama. Karaan biraa saboonni successful ta'an internal parochialism takkaa'u internal fishery internal qoqqoodama keessoo kana irraa itti aanan national figure national narrative waan ta'e dhiyeessuudhaan fakkeenyaaf kaleessa bakka tokko dubbachaa ture waan Hayilamaariyaam Gammadaa fi Maamud Miffaa godhaa turan san ammas national figure uumuudhaan symbolism waan saba guutuu wal taasisu as baasaa deemuudha barbaachisa. Inclusive narrative build gochuudhaan akkasumas to work towards just equitable and sustainable society. San I will explain a little more. Ela bakka amma jirrutti isin hin looyisu. Sadarkaa hoggansaatti gadi buunee irratti ilaalaa jirra irratti ilaala. Oromoon bakka amma jiru kanarraa tokko naannummaan saba kana diidee waan hangammaa argate akka dhabsiifne yoo ka barbaadde taate. Daranuu walitti nayitee Oromiyaaf Oromoo akka diine yoo ka barbaadde potenshaal guddaa qaba kana gochuudhaaf. Amantii ol naannootu Oromoo diiguudhaaf humna qaba. Kana hambisuu yoo ka barbaadu taate aangoon qabeenyi akkasumas dirqamni bifa fair and equitable namu akka gumaata isaatti akka humna isaatti waanuma warra Itoophiyaa irraa gaafachaa turre san Oromiyaaf Oromoo keessa practice gochuun karaa ittiin naannummaa to'atu. Warri negative ta'ee yeroo hunda nama waliin buusuu barbaadu ilmoon balaa yeroo hunda ni jirti. Ilmoo balaa dalagaa dhabsiisuu yoo ka barbaadan taate jaarmaa hawaasaa jaartan keessatti waan maqaa Oromoo fi Oromiyaa jaaramtu keessatti qooda walii kaayaa deemuun gosa hundaaf
teessoo hundaaf, amantii hundaaf, korniyaa hundaaf fair distribution hojjechaa deemuun barbaachisaadha. Keessattuu jaarmiyaaleen siyaasaa, jaarmiyaaleen hawaasaa, qaamonni mootummaa maqaa Oromootiin, Oromiyaatiin socho'an hoggaa ati balbala bantee gasseentu Oromiyaa fakkaachuun dirqama. Kuni qoosaa miti. Saba kana aarii waggaa meeqatiin, aarsaa waggaa meeqatiin Oromiyaan ijaaramuu dandeesseerti. Kana cimsanii yoo itti deemuun barbaachisu taate dhodhoisuun hin barbaachisu. Wanni maqaa Oromiyaa ijaaramte loqoda hunda calaqqisiisuu danda'uu qabdi. Naannoo hunda calaqqisiisuu qabdi. Amantii hunda calaqqisiisuu danda'uu qabdi. Nama waggaa dhufu keessatti akka calaqqeetti asa mirar keessatti farquu danda'uun karaa ittiin ilma balaa dalagaa dheessuu keessaa tokko jechuudha. Lelbii ta'e garuu hoggansi Oromoo warri mootummaarra jirus warri mootummaa ta'uu barbaadus hawaasninis we have to manage the competition between the three. Itoophiyaa kan cibu saba sadii. Oromoo, Amaaraa, Tigree waggaa 400. Wallola sadeeniititu tokko tokko cunqursuuf deemutu rakkoodha. Oromoo keessatti sadii jira. Maqaan dhaamoo sadii Arsii, Wallagga, Shawaadha. Sadeen kun addaan eeguu barbaachisa. Addaan eeguu. Sadeen addaan eeguu. Warra hafe immoo haqa isaanii eeguudha barbaachisa. Kuni barbaachisaadha. Ni kijibe. Bal'aarra tanuma hagaamaami. So Oromiyaa akka fakkaatu sadeen wal dura dhaabbatu addaan eeguu warra kaan immoo haqa isaa eeganii wal baasuun barbaachisaadha jechuudha. Kabiraa akkaataan itti naannummaa itti hir'isan Oromoon duruu qabdi. Ni beektanii Oromoon gosa takka keessaa waliin fuutu. Gosa achi ceetee fuuti gosa biraatirraa. Maaliif beektanii waa lamaati. Tokkoffaa waan saayinsiin ammayyaatu irra ga'e namni firri hoggaa ol fuudhe dhukkuba adda addaatiif saaxilamti ilmoon. Lammaffaan laga gamaa fuudhuun gosa biraatirraa fuudhuun walitti bu'iinsa hirrifteeti firummaaf waliitumsa jabeessiti. Akkasiini akkasuma dhalannee barra. Sirriitti himu warri haadhiyyaa duula abbaan kee yarsi dachii noolee heddummatti dhalannee guddate. Jarri lamaan kun wal fuudhanii jiraachuun noolee gosa sadi hin baanu warra afran qal'oo hunda noolee jedhanii nu biratti isanii galee. Isinitti hima tuulamni fi Arsii wal fuudhee Harargee keessa guddachuun nama keenyatu waliin dhiyaase. Gara fuulduraatti sooshaal injineeriingii jedhama wanni kun. Hamma danda'ametti walirra tarkaanfatanii fuudhuun amma faashina ta'ee dhufee jira waan bareedaadha. Gosti gamaa gamanaa wal fuudhuun inkareej godhaa ilmoon ta'isanii. Dubri keessatti akka heerumu inkareej godhinaa. Achi fagaatee haa fuudhu. Bareedaadha. Oromoo keessaa gosa achi fagoodhaa. Biyya tana yookaan immoo taate immoo Faranjiis Paakistaanis hunda yoo fuudhe bareedaa bira heddummeeffannaa jechuudha. Sooshaal injineeriing. Wanni biraa sabni hundumtuu Oromoo qofa osoo hin ta'in rakkoolee adda addaa kana keessa ni deema. Lammaffaa gara fuulduraa yeroo hin dhabe malee leenjii kennamu jira. Hoggansa jaarmiyaa siyaasaatiifis, hoggansa hawaasaatiifis, dargaggoyyatiifis daayivarsiitii maaneejmentii irratti sensitiif akka itti ta'an leenjii kennuun barbaachisaadha. Amma immoo siiriyeslii ta'uun barbaachisaadha. Aangoo murna Oromoo tokko harka waan seenteef murni aangoo qabate sun naannoo tokkotti galee aangoo fi tiisuudhaaf naannolee biraa akka hin miine diskirimineet akka hin goone irratti qabsaa'uunii fi aangoon sun Oromoo hunda akka tajaajilutti dirqisiisuun irratti qabsaa'uun akkaataa itti naannoo dura dhaabannu keessaayi. Wanni biraa naannummaa dhaabuu yoo barbaadan taate gandee safara keessanii irratti qabsaa'a. Namni Arsii tokko ka'ee hoggaa Wallagga irratti qushaasha haasa'u hunda caalaa kan nama sana afaan qabu nama Arsiidhaati. Gaafa namni Harargee tokko ka'ee nama Arsii irratti afaan dheerate ka dura dhaabbatee isa mormuu qabu nama Harargeedhaati. Namni Wallaggaa tokko ka'ee hoggaa Arsii maqaa xureesse ka dura dhaabbachuu qabu nama Wallaggaati. Gandee safara keessanii hidhadhaa. You need to tame and contain your village regionals. Maaliif gamaa gamana walitti deemuun rakkoo mana keessatti eemarachuun garuu ni danda'ama jechuudha. Kabiraa jaarmeelee hawaasaa afooshaa, jaarmee dargaggoo, jaarmee dubartootaa, jaarmee wal gargaarsaa bifa adda addaatiin ijaaruun dimokiraasii ijaaraa jirra jiran. Jaarmeeleen akkasitti ijaaramuun gareen tokkos, naannoon tokkos, amantiin tokkos, qe'een tokkos qorii Oromootirraa dhiibamee akka nafni humna itti kenna. Discrimination loogiin akka hin taane eemaluu irratti hojii guddaadha qaba jechuudha. Waggoota darbe kana keessatti biyya alaatti afooshaaleen bifa adda addaatiin ijaaramuun
amala jaarmaa siyaasaa baay'ee jijjiiree jira bara. Gara fuulduraatti afooshaan adda addaa jaarmaa adda addaa inni joobbi adda addaa jaaruudhaan loogii irratti qabsaa'uu hoggansa achi keessaa baasanii naannoon hundi gosti hundi waan isin mala qoriin Oromiyaa guddoodha guddoo miti jaran qoriin Oromiyaa guddoodha ilmaan Oromoo hundaaf ni geesse wanni ilmaan Oromoo safara takkaa wal geesse harkaan kan hundumaa hoggaa nyaatu ijoolleen safara biraa immoo hulaa ala teessee titichi firraa dhooftuuf hin jiru akkasimi kana irratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Managing diversity is crucial sinitti nima. Kana hoggansi mootummallee dhaga'uu qaba. Hoggansi siyaasaa keenyatti dhaga'uu qaba. Anamma dubbiin naannummaa hoggaa baatu isin rifattan. I like it. Waan yeroo baay'ee ukkaamsinee mana keenya keessa murumsinutu dirre gadi ba'e Oromoon hoggas rifattee waan san suphuudhaaf deemti. Naannummaa takkaa'uu diversity Oromoo kana properly manage gochuun lola Oromiyaa keessattis ta'ee Itoophiyaa keessa godhamaa jiru kana dhaamsuudhaaf qulfiin tokko Oromoo jidduutti dubbii naannummaa to'achuu nagaa Oromiyaatii fi kan biyyaa fiduufillee waan barbaachisaa ta'u. Lammaffaa waan hanga ammaa waggaa 50 kana arganne Oromiyaa jaaruu Oromummaa waan adda addaa arganne kana consolidate gochuudhaaf wal jidduutti tokkummaa cimsuun diversity keenya properly manage gochuun it is important for consolidating what we have gained so far. Kasadaffaa legitimizationidhaaf dheengadda itti meetiin jedhe eessaa kaanee 2018 irra eessa geenye waa sadii hojjechuu osoo qabnu dankaraan irra geenye. Aangoo qabachuu consolidation and legitimization. Legitimization fi sirna dimokiraasii haqa qabus Oromiyaa keessatti taatee Itoophiyaatti ijaaruudhaaf naannummaa Oromoo keessatti bibbiqilaa jiru kana deebisuun barbaachisaadha. Dhumarratti maal isin jaa? Hin sodaatinaa. Ilaa rakkoo Oromoo keessa jirtu nuti haasofnee furuu hin dandeenye akka jirtu. Rakkoo furmaata hin qabne Oromootti rabbiin buusu beeka. Ka qeensasitti ka qixxoositti uume maal siifanne qeensasii uume. Kanaaf Oromoo keessatti hoggaa dubbiin gandaa kaate baaraguu osoo hin taane sababa isii ilaalanii sababni isiitis keessattuu yeroo amma jiru kanarratti aangoon risoorsii dhufuu hubannee kun ammoo improperly fayyada hojiirra oollan loogiidhaaf hojiirra oollan garee tokko duroomsee garee biraa dhiibuu irratti hojiirra oollan Oromoo akka diigu beekuudhaan namu wal hubannaadhaan jallaqee fi to'achuudhaan walii obsuudhaan wal hubachuudhaan yoo kadeemnu taate gandummaa firraa gaqqabaa Oromummaa ol qabaa naannummaa gaqqabaa Oromiyaa gaqqabaa bakka garaa keenya ni keenyaan jaa galatoomaa taafte gaafi deebitu deebinaa nagaa na dura. Okay. Jalan keenya kabajamoo bakki qulqulleessa keenya kabajamoo Abdul Muhammad dhaamsa barbaachisaa dhaamsa ajaa'ibaa ishee dabarsee jira. Kanaaf hedduu galatoomii jaan yeroo tokko dheeraa kanaaf mee yeroo tokko immoo keessa kanaa waan kanaa hedduu bareedaa kanaan ajaa'ibaati. Jidduudhatti immoo obboleeyyan keenya akkuma aadaa keenyaatti jidduu manguddoodhaa jira. Manguddoo kabajamtuu gurguddoo jidduu jira warreen teessoo daa'imman keessatti keessa kaasaa manguddoodhaaf teessoo kanaadha. Dubartoota keenya hawwan keenya kan bakka ta'an dhaban dhala teessoo isaan irratti teessoo haa'aa fi kabajaadha jechuudha. Sababa isinitti amana. Kan biraa immoo jidduudhatti gaa obboleettii teenya almaltuun warroota gaafatee turte yoo ta'u chaansi adda addaa jidduun dhiyeessitti ta'a akkasuma obboleessa keenya osoo isa akkasumatti gaafatee ture namoonni kunuutti yeroo tokko dhiifama ammoo yeroo tokko kee ijoollee seekuriitii fi nageenyaa ta'e jidduutti argamtu kan hedduun agartootaa jaalatu ture. Ilaa akkasuma bareedaa namni seekuriitii keenya galatanii hedduun nuuf galatoomaa ulfaadhaa jaanii sagantaa agartee gaaffii fi deebiitti seenuun dura waan godhu jira. Dhageessanii? Miti? Jara keenya namni dhugaa biyya fagoo irraa deebi'ee akkanumatti nama dhufe kana ilaaluu waan jiraate